Welcome to the Barnoota YouTube channel. I am Naul Tasfai from Finfinne University. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii. Ani Naul Tasfaadha. University Finfinnee irra. Koorsii Geography of Ethiopia and the Horn of Africa isa jedhu chaaptarii 5 paartii tokko haga afurii kan waliin ilaalledha. Amma chaaptar 5 dhuma kana paartii 5 dha kan waliin ilaallu akkuma yaadattanii. Chapter 5 ni waa'ee qilleensa baramaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa isa jedhudha. Gara chapter 5 party 5tti seenuudhaan dura warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaa fi haarawaa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maamila yookaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa akka taatan gamoo kanaan isin gaafanna. Amma YouTube channel Dirree Barnootaa erga subscribe gootanii maatii taatanii booda gara chapter 5 part 5tti waliin deemna. Chapter 5 ni jalatti part 5 ni waa'ee agroecological zone of Ethiopia isa jedhudha kan nuti waliin ilaallu. Agroecological zone of Ethiopiaatti seenuudhaan dura akkuma yaadattanii Itoophiyaan haala teessuma lafaa garaagaraa fi akkasumas immoo haala qilleensa baramaa garaagaraa keessatti biyya argamtudha. Haala qilleensa baramaa akkasumas immoo haala teessuma garaagaraa qabaachuun kuni Itoophiyaan agroecological zoonii garaagaraa akka ishiin qabaattu ishii taasisee jira. As a result of diversified altitude and the climate condition, Itoophiyaan possesses diverse ecological zones jedha. Itoophiyaan haala teessuma lafaa garaagaraa qabaachuun akkasumas immoo haala qilleensa baramaa garaagaraa qabaachuun ishii agroecologically garaagaraa akka qabaattu ishii waan taasisedha. This zone have traditionally been defined or classified in terms of elevation, temperature and precipitation haala altitude yookaan immoo ol ka'iinsa lafaa akkasumas haala amma ho'aa akkasumas immoo amma jiidhinsa yookaan rooba ishiin argattu irratti hundaa'uudhaan traditionally we classify agroecological zone of Ethiopia into 5 climatic zone yookaan immoo haala qilleensa baramaa Itoophiyaa. Iddoowwan gurguddoo shanitti kan nuti qoodnu isaanis barahaa what we call locally we call baraha and globally what we call a hot lowlands and also we classify into qolla wayna daga and wood what we call in local term or local language and globally when we call them lowlands, midland, highland and highland or kur isa jennu iddoowwan gurguddoo shanitti kan qoodnu jechuudha. Tokkoon isaanii yommuu ilaallu barahaan isa afaan akka naannootti kan nuti yaamnu yookaan immoo globally when we call it hot lowland. Baraha is one of the hot arid climate of the desert lowland yookaan immoo naannoo gammoojjii lafa dakeewwanitti kan argamu. Barahaa isa jennu sirrii irra galaanaa irraa meetira 500 gaditti warra argaman jechuudha. Around the Danakil depression, the elevation goes below the sea level. Naannoo meetira 500 gaditti iddoo argamu jechuudha. Barahaa jennetooti yookaan immoo hot lowland jennetooti iddoo waamnu kun jechuudha. The amount of rainfall they receive less than 200 millimeter per year. Waggaatti giddu galeessa hamma roobaa millimeetira 200 gadi jechuudha. Giddu galeessaan kan isaan argatanii. The average temperature, annual temperature they receive greater than 27.5 Celsius up to 30 up to 40 Celsius per year giddu galeessaan hamma ho'aa digirii seelisheesii 27.5 kaasee yoo guddate immoo 30 digirii seelisheesii jechuudha. Naannoon kun kan argatanii main crop yookaan biqiloonni naannoo sanatti oomishamanii nan yommuu jennu biqiloonni naannoo kanatti oomishaman beekamoo kan ta'anii hedduminaan kan jiraatanii miti. Only cultivated in irrigated area like root crops, maize are largely grown. Naannoo jal'isiin haalli jal'isiidhaan itti nuti oomishnu iddoo mijateettiin ala biqiloota naannoo kanatti oomishuun rakkisaadha. Sababni isaatis hammi roobaa naannoon kun argatu yookaan the amount of rainfall this region receive is not suitable for growing
crops by feeding rainfall amma roobaa naannoon kun argatanii biqiloota rooban oomishaman oomishuudhaaf gahoo yookaan immoo mijatoo waan hin taanee fi cultivated irrigated area naannoo jal'isiin mijatutti qofa biqiloonni akka boqqolloo faanti kan itti oomishaman jechuudha. Natural trees cover include akashaa sharbees isaan jennu waan akashaan fa'aadha naannoo kanatti biqiloonni uumamaa hedduminaan argamanii biqiloota qoree qaban jechuudha. Akashaa jechuun uumama isaaniitiin biqiloota evaporeeshinii damdamachuu danda'an jechuudha. Kan evaporate hin goonetti biqiloota hidda jajjaboo kan kabarii jajjaboo qabanidha. It is characterized by strong winds, high temperature, low relatively humidity, and a little cloud cover. And evapotranspiration is always excess of rainfall. Hammi hurkaa naannoo kanatti hamma rooba naannoon kun argatu ol itti kan ta'edha jechuudha. Akkasumas cloud coveriin xiqqaadha. Hammi haguuggii duumessa naannoo kanatti cover godhu daraan xiqqaadha jechuudha. Akkasumas hammi tempereechara naannoon kun risiif itti godhanii daraan guddaadha. Akkuma jalqaba isiniif tuqee hammi tempereechara naannoon kun waggaatti argatu giddu galeessanii haga tempereechara 27 seelisheesiidhaa kaasee haga 30 haga 40 seelisheesiidha jechuudha. Kan isaan risiif itti godhan hamma ho'aa guddaadha naannoo kanatti kan argamu. And also they characterized by strong wind. Bubbee cimaadha naannoo kanatti kan uumamu. The other agroecological zone in Ethiopia is Qolla or lowlands. In Ethiopia, the geographic coverage in south and southeast and west and the northern east part are mainly categorized under this ecological zone or Qolla is covered south, southeast, west and north eastern part of the country isa jennudha jechuudha. Partiiwwan yookaan immoo kutaawwan biyyattii keessaa south east akkasumas west fi north easternitti warri argamanii haala qilleensa yookaan qollaa yookaan lowland ecological zone kana keessatti kan isaan hammatamanii. Ol ka'iinsa yookaan immoo altituudii isaanii qollaa yookaan naannoo lowland kana yommuu fudhanne giddu galeessa 500 meetiraa kaasee haga 1,500 meetira above sea level kan isaan argamanii hamma rooba yookaan immoo the amount of rainfall they receive 200 milliliter up to 800 milliliter per year jechuudha. Isa sanirra fooyyee kan qabudha. Inni nuti baddaatti ilaalle barahaa or hot lowland suni haga 200 fi isaa gadi kan receive godhani. Inni lowland yookaan qollaa kun immoo haga ta'e tokko hamma roobaa isa sanarra xiqqoo fooyya'aa ta'e kan qabudha. 200 kaasee haga 800 millilitirii waggaa keessatti kan inni argatu. Rainfall is highly variable from year to year. Hammi roobaa waggaadhaa waggaatti garaagarummaa kan qabudha jechuudha naannoo kanatti. The region is a boundary between hot arid or baraha and humid climate wayna dagaa fi barahaa gidduutti kan ishiin argamtu jechuudha naannoon tuni. Naannoon qollaa lowlandiin kuni gidduu barahaa yookaan immoo hot arid fi wayna dagaa yookaan naannoo jiidhinsa qabu gidduu kanatti kan argamtu. Main crops are sorghum, finger millet, really xeef, groundnut warra jennuun biqiloo yookaan oomisha naannoo kanatti ta'anidha. Kan akka daaguzaa, finger millet, really xeef darbee iddootti xaafiin illee oomishamu ni jira. Groundnut kan akka biqiloonni kunniin kanneen itti isaan oomishaman jechuudha. The natural trees cover include acacia and ficus isaan jennuun kunniin kan naannoo kanatti biqilanidha jechuudha. Wayna dagaadha inni itti aanee jiru agroecological zone of Itoophiyaa keessaa tokko wayna dagaa yookaan midland isa jennu. Ol ka'iinsa lafaatiin yommuu laallu altituudiin isaanii 1,500 up to 2,300 meter above sea levelidha. Hamma rooba isaan naannoo argatan yommuu laallu immoo naannoon kun hamma rooba miliitira 800 kaasee haga 1,800 waggaatti giddu galeessan kan argatan jechuudha. The
average annual temperature between 50 Celsius up to 20 Celsius hammi ho'a isaanii argatan immoo giddu galeessan digirii Celsiusii 15 kaasee haga 20 gidduu kan jirudha jechuudha. Naannoon kuni most populated zone because it is a hospitable climate and a low disease warreen fayyummaa dhala namaadhaaf iddoo mijatoodha. Kanumaaf naannoon kun uummanni densely yookaan immoo most populated dha. Rukkinaan naannoo kana kan jiraatu uummanni. Akkasumas immoo low disease dhukkubawwan daddarboo ta'an vector disease warri jennu naannoo kanatti kan hin argamnedha. Presence of vector disease is small yookaan immoo argamuun dhukkuboota daddarboo naannoo kanatti baay'ee waan hin jirree fi uummanni mostly populated dhaan jiraata jechuudha. Hedduminaan naannoo kana jiraata. The temperature and the rainfall is category is suitable for a majority of crop grows in Ethiopia. Majority of crops grow in Ethiopia ni naannoo kanatti jechuudha. Irra caalaan oomishaaf oomishtummaa Itoophiyaa kan gaggeeffamu naannoo wayna dagaa kanatti. Main crop is wheat, teef, maize, sorbuu, barley, chickpeas warri jennu kanneen biqiloota akka qamadii, xaafii, boqqolloo, daaguzaa, garbuu, shumburaa fi baaqelaa kunneen naannoo kanatti kan oomishaman jechuudha. The wayna dagaa zone has also two growing season yookaan immoo waytii lama naannoo itti oomishamu keessaa wayna dagaanii yookaan badda dareen kun naannoo waggaatti si'a lama itti oomishamanidha. Biqiloonni naannoo kanatti marganii natural tree cover this area many species tree many species of trees and shrubs waan jennudha. Naannoo kanatti kan akka abaaboon akashaa dabalateeti kan naannoo kanatti margan jechuudha. Inni itti aansee jiru another agroecological zone of Ethiopia dagaan altituudiin isaa yommuu fudhannee ilaallu ol ka'iinsa isaa 2300 kaasee haga 3200 meetir above sea level sirriirra galaanaatirraa meetira 2300 kaasee haga 3200tti kan ol ka'ee argamudha. Hammi roobaa akkuma altitude and amount of rainfall is have a direct relation akkuma jalqaba jenne hammi roobaatii fi ol ka'iinsi lafaa hariiroo kallattiidha kan isaan qabanii. Hammuma ol ka'iinsi dabalaa deemu hammi roobaa dabalaadha kan deemu naannoo kanatti wayna dagaa yookaan haayilaandii kanatti altituudii 2300 kaasee haga 3200dha. Hammi roobaa naannoo 900 miiliitirii per yiriidha kaasee haga 1200 miiliitirii per yiriidha jechuudha. Hammuma ol ka'iinsi dabalaa deemu hammi roobaa dabalaa deema. The average annual temperature between 10 up to 50 Celsius. Faallaa kana immoo hammuma ol ka'iinsi dabalaa deemu hammi ho'aa yookaan tempereecharaa hir'achaa deemadha kan jennee turre. Kanumaaf naannoo kanatti tempereechara digirii seelisheesii 10 kaasee haga 15ti jechuudha. Wayna dagaa is a long inhabitat and has a dense human settlement to reliable rainfall for agricultural and the absence of vector-borne diseases such as malaria. Naannoo kanatti uummanni hedduminaan kan jiraatu jalqabumarraa yoo kaasee naannoo kanatti hamma roobaa gahaa qonnaaf mijatu akkasumas immoo dhukkuboonni daddarboon kan akka malaariyaa fa'aa naannoo kana waan hin jirree fi namni baay'inaan naannoo kanatti kan jiraatu. Main crop yookaan immoo biqiloon oomishaaf oomishtummaan naannoo kanatti taasifaman yookaan gaggeeffaman kan akka oomisha garbuu, qamadii, pulsii, one and two cropping season like highland all seeds highland pulses kan jennu naannoo kanatti hedduminaan kan oomishaman jechuudha. Biqiloonni uumamaa natural tree covering junipers, hygienia kan akka baaboo fa'aa naannoo kanatti kan argaman jechuudha. Wurciidha inni itti aanu agroecological zooniin inni dhumaa yookaan immoo from 5 agroecological zone of Ethiopia is the last one. When we see wurc or highland agroecological zone in Ethiopia in case of altitude it is above 3200
meter above sea level, and when we see in case of amount of rainfall, it get or receive from 900 milliliter to 2200 milliliter per year jechuudha. Naannoon kun yommuu altituudiidhaan ol ka'iinsa lafaatiin ilaallu irra sirriirra galaanaatirraa haga meetira 3200 kan ol fagaatanii jiran, akkasumas immoo gaafa hamma roobaa isaan argatan ilaallu naannoo 900 miilileetirii kaasee haga 2200 miilileetiriidha jechuudha kan isaan waggaatti argatan hamma roobaa. Average temperature they receive is less than 10 Celsius yookaan hammi roobaa isaan argatanii Celsius kudhanii gadi kan ta'edha jechuudha. The mountain having a typically fitting characteristic of this zone include mountain system naannoo kanatti yookaan immoo highland ecological zoning kuni irra jireessa isaanii naannoo lafa ol ka'oo gaarreniin haguugaman kan isaan cover godhani. Naannoo sirriirra galaanaatirraa meetira 3200 ol itti argaman naannoowwan haayilaandii Itoophiyaa kan akka Noorzerin Maasifii, Weestern Haayilaand and Saawut Eastern Haayilaandii naannoo jennisan keessaa iddoowwan gaarreen ol ka'iinsa irra lafaa meetira 3200 olitti argaman kan akka gaarreen Raash Dejen, Guunaa, Baatuu, Cuuqee, Abuna Yoosef kunniini agiroo ecological zoonii keessaa kan haayilaandidha jechuudha kan isaan cover godhanii jiranii. Oomishaaf oomishtummaan naannoo kanatti ta'anii irra jireessanii beerlii yookaan garbuudha. Which is wurci area no main crop. Kanaan ala biqiloonni biroo kan oomishaaf oomishtummaan biroo kan itti gaggeeffamu miti jechuudha naannoo kanatti baay'ee qorra waan ta'eef. This agroecological zone is primary for grazing yookaan immoo dheedichaa fi lafa beelladoonni irra oolanii fi kan isaan gargaaran jechuudha. Natural tree naannoo kanatti isaan ta'an kan akka loobiliyaa afaadha, biqiloota akka loobiliyaa afaadha naannoo kanatti kan qorra damdamatanii jechuudha. Naannoo kanatti kan ta'ani. Agroecological zoonii yommuu diyaagiraamaatikaalii ilaalle inni kun barahaadha jechuudha. Naannoo kanatti naannoo qollaadha jechuudha. Naannoo Affaar Lowlaandii kan ta'ani. Isaan kun qollaa kan jennu immoo naannoo kana jechuudha. Diyaagiraamaatikaalii yommuu ilaallu isaan wurci yookaan haayilaandii halluu biluudhaan kan jiran kana jechuudha naannoo kana. Naannoowwan gaarreen irra galaanaa irraa meetira 3200 ol qaban jechuudha yommuu ilaallu. Agroecological zoonii kana yommuu altituudii isaanii annual rainfall akkasumas immoo mean temperature length of growing period akkasumas immoo area coverage isaanii yommuu ilaallu haala kanaan ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf wurcii yommuu fudhannee ilaallu greater than 3300 dha. Annual rainfall isaanii 900 kaasee haga 2200 dha. Temperature isaanii yommuu fudhanne immoo less than 10 Celsius degree dha. Akkasumas immoo coverage area coverage isaaniitiin yommuu fudhanne duwwaa tuqaa 98 kan isaan cover godhani. Area coverage yommuu fudhanne inni guddaan yookaan immoo bal'aan haguugee jiru qollaa yookaan worm semi ariididha. 52.94 kan inni cover godhu larger area coverage dhaan yommuu ilaallu jechuudha. Hamma roobaa guddaa argachuudhaan wurciidha akkasumas immoo hamma roobaa xiqqaa argachuudhaan barahaadha akkasumas immoo ho'i guddaan iddoon itti galmaa'u barahaadha jechuudha. Faallaa kana hammi ho'aa xiqqaan kan itti galmaa'u wurcii yookaan immoo haayilaandii isaan jenna sana jechuudha. Sirrii ol ka'iinsa sirrii galaanaa irraa 3,300 ol kan qaban jechuudha eleveeshinii. Chapter 5 paartii 5 kana fakkaata. Chapter 5 paartii 6 dha nagaa walitti deemnutti asuma irratti kan xumurru. Warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaa fi haarawaa taatan YouTube channel Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube channel Dirree Barnootaa akka taatan gamaa namaan isin gaafanna. Chapter 5 part 6 yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo gabaabaadhaan kan waliin ilaalludha. Haga sanitti nagaan tura.